warahmatullahi wabarakatuh warreen kaaniniif ashama harkabuuni karoora diinni maaf gorora labsii dabarfatee maal kuni tortoraan homa abbaa qabuuf gugumsee gorora biyya keenya taa'ee akkuma hantuuta nurratti wal hora oromiyaan oromoof yaa bada tortora homaan dubbatinii gadi dhiisi tora homaan dubbatinii gadi dhiisi tora okay jaha jechuun beeki guyyaa jaha yuuma kanatti maaltu maal siif ta'a oromiyaan argattu maaf garaan sinaha qabsoon oromoota daran sitti ka'a tiivirra ol bahee maalumaaf albaha feestaala fi gommaa keessan sassaabadha Tigraayitti yaa'a feestaala fi gommaa keessan sassaabadha Tigraayitti yaa'a Oromiyaan dhaaba Oromoon kanniisa dhaaba keenya tuqee mee maaltu wadhiisa Oromummaa tuqee ila badiisa gootonni Oromoo iddee gasidhiisa Oromiyaa tiyyaa yoomuu qananiisa Oromoonni leenca hora Oromiyaa tiyyaa situu natti tola yaa badhaatuu tiyyaa yaa damma tolola osoo nuti jirru diinni siif gorora yoomuu siif falmannaa namni biyyaan tola situ naaf dawaadha qalbii tiyyaaf soora Faayidan kan kee maali yaa bada wayyaane qofaa miidhuguma haywaane qotee bulas ta'ee barattootaan taane nu sababa keetiin biyyarraa facaane dhiigni Oromoota lafarra lolaane dhiiga keenya nyaatte saroonni wayyaane safuu Sareen ollaa dhufee nama nyaatu maali meeqa kan wareegdee beektota qaqqaalii waggaa meeqa guutuu nutti goote yaali Oromoon bulchitu sammuu kee madaali ija tantee qabii arraba sakaali Oromummaa tuqee kufee gaaraa gadi Oromoon bulchitu ka'ii asii badi murteeffatteef ati sitti yaadi qabsoon itti fufaa qabsaayanni kufaa yoomiyyuu yoo taate hayyuun Oromootaa Jawar Muhammadi sanyii qamadii adii Jawar Muhammadi